waa'ee maatii waa'ee jinnaa galeera dubbicha nan beeka gatii ta'eefi akkuma sitti maallaqa dhattanii walii galtaniitti walitti qabdan atis shiftaa tulluun shiftaa hundi keessa shiftaa taatu maaliif jedhe amma qulqullaa'utti jechuudha. Atamma himatamtuudha dha biratti akka dhabaqaa tokkotti sirraa simatan qaba tulluunaa fidi tulluunaa simatan qaba maallaqa oggaamee kan sirritti hime mana kootti dhuftanii yookiin himatinaa waan akkana yoo dhugumaan nama gargaaruu barbaaddani gurra banadhaa bareechaati ammas nani malaa an amma finfinnee keessan jira rakkataa meeqa natti dhufa ilmoo sadiifaa baattee natti dhufti bukkeetti lama baadhattee dudatti baattee natti dhufti akka jarraa immoo nan dabarsan ka waan na beekanu sooshaal miidiyaa fayyadamtu waan jedhaani yeroo jira na gaafatani borsaa kootiin itti miidhama malee ummataan nama kana gargaaraa viidiyoo jedhee fiduu wallaalleen akka akkaawuntii korra birriin tokko maqaa rakkataatiin galuun barbaadu dubbiin birrii baalageedha birriin nama dogoggorsa birriin shayxaana qaba sii galee namni nama gargaarsisu kamuu abbaa beetti taata dhaggeeffadhu sittadhaa kanaaf na jibbitu waan kanaaf na jibbitu kanaaf miidiyaa kanarraa baduu qaba du'uu qaba naan jettu miidiyaa miti biyya lafaatiin bada malee yaa obboleettii koona dhaggeeffataa jirtu namni 850 yaa obboleessa koona dhagahaa jirtu gargaarsa an nama gargaarsisu ana natti hin ergin du'ii badi malee natti ergitee hin beektu natti ergitee hin beektu erga kan jettu yoo jiraatte kottu na salphisi uummata irratti gargaarsi kan inni tolu abbaan raayi diraamaan akkanaa dhaabachuu qaba rakkataan dhugumatti gargaaruu yoo barbaaddani mattaawaqaan qabu nigdi baankiin qabu sirkiin qabu lakkoofsan qabu hin jedhinaa sobdanii soba kun soba ana sirriittidha dhuguma rakkataadha rakkataan inni gargaaramu sirkiin qabu dhugaadha isin gargaara asirratti siim kaardiin qabu dhugaadha mattaawaqaan qabu dhugaadha akkaawuntiin qabu dhugaadha kana hundammoo dhugumatti yoo onnee qulqulluu ittiin nama gargaarsisu jese ittiin gargaarsuu barbaadde onnee qulqulluudhaan nama kana gargaarsuu yoo barbaadde akka gootu harka qabadhuu dhaqi mana baankii dhageesse mana ganda yerooti geessite warri gandaa ol kaanii maal barbaadde siin jedhan namni kun rakkataadha mattaawaqaa naa baasaa fi gargaarsuun barbaadee taanii daqiiqaa keessa sii kennani ana kun nama ganda fedha ta'u daqiiqaa keessa mattaawaqaa kennan mana footoo keessatti birii 50 footoo kaasifta rabbiin biraa argatta yoo dhuguma namni sun sirriitti gargaaramu miiliyoonaan jettan wanni gargaarsa balleessaa jiru warra akkaawuntii ofii irratti guuruudha wanni gargaarsa balleessuufis deemu akka namni hin gargaaramne warri godhaa jiru warra akka amma laphee dhiibe naasaama maaliif guyyaa tokko birriin tokko akkaawuntii koorratti hin galle guyyaa tokko adda waggaa 13 guyyaa tokko akkaawuntii koorra birriin galee hin jiru kottaa himadhaa sitti ergine jennaan geessitee tanaan jedhaati lakkiin argisiisu haadha keenya Harargee sana caalaa dulloomaan jira siifan fedha laali dhaggeeffadhu ragaa waliin jechuudha fakkeenyan si hima atis ta'e warra jirtan dhaggeeffadhaa an dhugaa dubbataan du'a garuu an nama dhugaati ofiin hin jedhu namni dhugaa wanti jedhan hin jiru fakkeenyan sinitti malaa kun ani dokumentii oggaa 100 na gaafadhu narka jira yeroo kanaaf hin jibbamaan nan beeka waan hin jibbamuuf fakkeenyaa fi haadha ibsa ilaala kun amma birriin keessa miiliyoona danuudha gara miiliyoona 40 birrii kana walitti nan qabaa yoo rabbi jedhe jennaan akkamitti walitti nuu qabdaa duuti isaa guyyaa 15 qafata bee akkanitti duu eeggataa jirra guyyaa lakkaataa irreen abshiraan jedheni rabbii qaba rabbii gaditti immoo uummata qaba garuu kan isin gargaaramtan hin jedhen ummanni maal jedhe gaastii qoratti mubaarak si amanna akkaawuntii kennuu kenniitii keerratti walitti qabna jedha inni kaan immoo warra baluu gosa jira gosa akkanaa irratti walitti nuufa qabamu jedha
Inni kaan immoo maaliif boona gaadee akkana jedhamu amanamaa ishee abaluun jiru isaan itti guramu jedhamu. Ayyee mana cufadhee fi geedee lakkoofsa fudhee dawwalee fi maanguddoo lama kana akkam jirtu nagaa akkaawuntii qabdu hin qabnu mucaan keenya iyyuu yeroo Somaalee keessa hojjetee nu ergu akkaawuntii ollaatiin nu gargaara jedhan isa irratti nu galchaa noon jedheen mucaan keessan boo barbaaddu amma ka'aan jedheen abbaa manaa keessanii wajjin nigdi baankii dhaqaa naman sin ergan jedheen dhaggeeffadhaa seettani maara ofirratti gursuu wallaalleen silaa miiliyoona 40 hin argadhaanis jedhaan kitte hin feene bor namni na jaallatu namni na hordofullee akkan akkanatti gargaarsuun barbaada umrii koo tun jiraadhu amma jiru ta'uu gaarii hojjedhaa malee fakkeenya kana narraa fudhu achumaan akkan itti bahee isinitti maara gala nan dawwalee haadha sana footoon qaban mobaayiliin qaban siim kaardiin qaban akkaawuntii siin qaban footoo dhaqanii kaa'anii mattaawaqaa dhaqanii fudhatanii nigdi baankii dhaqanii nigdi baankiin nan qunnameen aktii godhaa akkaawuntii maqaa lamman jalaatiin naabanaaf hin jedhe kan footoo na terge kan makiinaa na terge kan mobaayilii xiqqoo na terge kan siim kaardii na terge sini galee rabbiif jechan gargaaruu barbaade gatii ta'eefi birrii 10,000 an baasu mucaa sana akka inni banaa ruun bare akkamitti naan jedhaa siim kaardiin biteef silkii xiqqoon biteef akkaawuntiin baneef mattaawaqaan baaseef yeroo akkaawuntiin jedhaa banamee ka'u utuu namni tokko hin beekin guyyaa beellamaa irratti kachan akkaawuntii ol baasee akkasitti kan maal akkaawuntiin jedhamu man sarpiraayizii ta'e nama tokkotti hin himne kanaadhaaf kan abbaa kanaatiin jee eenyu maqaan keessan abalu abalu haadha koo eenyu maqaan kee abalu kun akkaawuntii keessanii dhugumatti oromoo hin gargaarraa mucaa kana hin baasifne ottan ilmoo oromoo tokko lubbuu isaa baraarra yoo jettan kun akkaawuntii jalaati ummanni gammadee shakkii tokko malee jechuudha shakkii tokko malee birrii waan qabu jechuudha biyya arabaarraa ameerikaarraa bakka hundaa kekkenne anis torbee tokko rafiitii dhabee jechuudha torbee tokko utuun hin rafiin halkanii guyyaa raftanii kaatanii argaa turtan jimaa qaamaa akka rakitiin hin qabne buna feermuuziidha bira kaa'e qoricha fudhataa wallaahi dhaazim torbee tokko rabni amantan amanuu baattan wareegaman qabalee alhamdulillah inni kanaa jala imbaasiitiif jala abbootii gadaa deemaa jiran wal qunnamsiisuun jala wal qunnamsiisi maallaqan moo akkamiin ergamu ammas maallaqni akka itti ergamu moo dhabameen daganaan itti ergameennaan maallaqichi amantanii amanuu baattanii paantii guddaa tokko nan saalfadhe malee seenaadhaaf lafa kaa'adhe jira kayroo paantii guddaa tokko keessa kaa'adheen rafa galgala paantii dhaqeen mana uffata hodhamutti geessee fuuldura isaatiin borsaatti hojjechiifadhe ziippiitti hojjechiifadhe paanticha keessan kaa'ee biricha jechuudha qollafadhee rafaan dubbii namaan galu kaa manuma keessaa ofii waa hundatti kaa guyyaa ammoo caammaa wayii jira caammaa guddaa wayii kan abbaa ta'e hin beeku waan caammaa guddaa wayii jira kan namni yoo laale hin xiraa jedhu wayii caammicha keessan kaa guyyaa namni abbaa kana miilaan wajji tuqu hin jiru caammicha guyyaa caammaa keessa oola galgala paantii keessa tubulu gara imbaasii gargaarsa imbaasii nu gargaaran imbaasiin Somaaliyaa keessaa baay'ee badaan galateeffadhaa nu gargaaranii ummata sana ajjeesanii oolan yeroo Somaalee warra wajjaar Somaalee hiriira baame akka mucaan duu walumaa galatti seenichi dheeraadha gaaf tokko dokumantarii yoo jenna maaliifan kaase gaa namoonni nama gargaarsiiftan please akka miskiinni kana booddee hin gargaaramne gochuuf deemtani feetu sheeka ta'e dantaa kootii miti yaal feetu qeesii ta'e dantaa kootii miti yaal dhugaa dubbachuuf firoo mangutu namni tokko rakkatee yoo dhufe intala arsii yaadattu gaafani turkii deemuudhaa biyya galu mucaasa biyyee wajjin argadhee maammee wajjin geebii taphadhee birrii 5,000 nyaadhee dhaqee birrii kennuuf naan kenniif naan jettee yaadattu mana nyaataa fuulduratti mucaasa biyyee qabdi maalan godhe footoon kaasee argite footoon kaasise gaafuma sana namni gargaarra mubee akkaawuntii kennu ergennaan akkaawuntii koo irra galchinaan jedhe akkaawuntiin barsiise borontamuu mattaawaqaan argisiise footoon kaasise akkaawuntiin barsiise waan hundatti bureef gaafa guyyaa lamaa akkaawuntii sin agarsiise gargaartan mucaan amma biyya jirti
dawwalee sin dhageessisu silkiin qabaan dawwalee abbaatti sin dhageessisume akkam jirtu jedhee intala isaanii rabbii gaditti anaaf isintu galche qeetti yaadattu gaafa sana birrii 5,000 galchaaf jedhee akkaawuntii ani irraan beeku badaa reefan banadha akkaawuntii yeroo sadiin ergee 15,000 ergeefi dawwalee sin dhageessuu danda'a abbaan amma dhiyeenyanaa dawwala lubbuu nama tokko baraarreerra qorra keessa daa'ima siitiifi baraarreerra finfinnee keessa yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti dubartoota mana nyaataa fuuldura jiran utuu argitani finfinnee keessa jechuudha dubartoota keenya dubartoota akka oromootti akka biraadhiisaa akka oromootti jechuudha mana nyaataa akkitti ol galan hin jiru gaafa dhuftan argitu namni sin ittiin himu dubartoota kana funaanee galchuudha karoora karoorfadheera maal jettu akka eeyyamni naa kennamu mootummaa gaafadheen taa'ara dubartoota kana mana jalaatti qe'ee jalaatti galchuudha akka jarri qe'ee jalaa keessatti kiraa manaa waggaa tokko irraa kafalame yoo mana hin qaban akka bulchiinsi naannoo na gargaaru jedhee galee warra galfadheen jira akka gandi hundina simatee oromiyaa gandi hundina simatee dubartoota arsiidhaa dhufan akka arsiitti bulchiinsi naannoo sanaa na simatee lafa manaa naa kennee sharaa waxxaratanii shunkurtii wal gurmeessanii biddeen tolchanii magaalaa keessa geessanii suuqii hunda ka'anii biddeen jalaa gurguramuuf shunkurtii barbarree waa hunda fuuldura manaatti waldaadhaan gurmaanii akka jarri hojjetanii jiraatan akka naannoon dirqamatti naa godhamu waa hunda xumuradheen jira baay'ee kutaa hundatti deddeebisuudha utuu dhuftanii argitanii finfinnee keessa warri finfinnee keessaa na taajjabu mana nyaataa fuuldura nama 50 argitu hunda haadholii kana yoo rabbi jedhe nan galcha rabbi naa jiraachuu keessanii ilaaltu hunda jira qeeqa jalatti hin galcha isaan argee dhufe harargeetti kunoo sirriidha dhaadhu ijoolleen arganna isaan argee dhufe harargeetti bulchiinsi naannoo harargee dirqama qaba kantiibaan lafa naa kennu namoota kanaaf ijaarree itti agarsiifna erga ijaaruu wallaalan ijaarree manatti ijaarree qubsiifnee nama 7-8 as qorra keessa buluurra achi dhattee naannoo isitti waan ta'e hojjetattee kajar qulqullina jalaa eeggatanii eeleen elektirikii bitamee fi elektirikii manicha keessa galfamee fi akka jarri waldaan gurmaa'anii hojii qulqullina qabu hojjetanii hin dhaban malee hojjechuu danda'u warra nu guddiseen jarri kun akkaataa jireenyaa wanti ergaa gate dhabiisa qofa nan haasofsiise man tuwaa argattanii ati kutaan keessa jimma atoo kutaan dhibeen jiru utuu isin gurmeessine gara naannootti isin deebinne mana wayii kadhanne sharaa isinii godhee biddeen akkasiin tolchitan isinii godhee eessatti gurguranne jedhan suuqii hundammoo isinii dubbachiise akka magaalaa keessa dhattanii waan tokko tokko hojjettanii kennattanii jennaan isin irraa fuudhan suuqii hunda isinii haasofsiifne OBN'dhaan miidiyaa adda addaatiin dabarsine yoo jenne akkami jennaan maal bakkee keessa harka fuuldura namaa dura dhaabachuu jaallanneetu jedhan argannee muudhamne jedhan gurraa qabaadhaaf malee mootummaarraa eeyyama qixxee arganneerraa qixxeen arganne eeyyama yeroo kunuu kennanu waa hundaa hojjennuu kennan yoo rabbi jedhe isinii galee namoota na gargaaran tokko tokko qopheeffadheera jalqabaa sumatti walitti qabneeyyi qubachiifnaa kantiibaa Adeelech Abeebees yeroo dhiyootti wal quunnamnaanii nuu kenniti finfinnee handhuura biyya keenyaa keessatti waan addaraashee tokkotti ijaarrannee miskiinota yeroo jarri ganda keessaa buqqaanii dhufan walitti qabne waarniingiidhaan galummoo dhaqanii qubachiifamanii hojii eegalu malee inni al tokko mootummaan birriitti kennee geggeesse akka ummanni birrii kennamaa jira jedhee buqqee dhufee finfinneetti galu godhe warra mootummaa balleessaa guddaa balleessannaan hin mari'attanu ana too waa'ee miskiinotaa irraa beeka birriin ittiin kennamu ture meeshaatu bitama lafa kennaa fi lafa abbaa jalaati fedhan finfinnee keessa daarii fedhan immoo ganda jalaatti galchitanii waan ta'e itti ijaartanii gurmeessitanii hojii itti kennuu qabdu jennaan birri itti kennitan jedhan achumaan dhaqanii uummata naannoo keessa baasiitti feetanii ergitanii dhaqanii uummata naannoo keessa nagaan jiraataa dammaqsanii ergan rakkataan maal gochii birii tokko birii lama kunaan aree ganda keessa kuma meeqa dhufeen fudha ture kunoo asitti galeessi
akkasii miti. Mattaawaqaan fudhatu miseensummaa galmaa'u harramanii galu waan rakkatan achumatti gargaaramu bulchiinsa akka inni gargaaru kantiibaan akka inni gargaaru godhamanii akka jarri hin baane waarningiidhaan jechuudha. Akka jarri hojjetatan jajjabeeffamu malee takkaan ilmaan Oromoo bifa kadhaatiin Finfinnee keessa mana nyaataa fuuldura keessattuu shamarran dubartiin akkuma murtii diigaa jedhamee ilmoo baadhattee mana nyaataa fuuldura teessee bullee dhukkufataan abbaan barbaade ittiin tiraadhaa isarraa fi walitti qabamee feestaaliyaatti kennamu kan arguu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Yoo Rabbi jedhee waan kana karoorfadhee jira. Inshaallah immoo numa milkaa'a eeyyamni naa kennamnaan akkan deemee biyya hunda qubachiisuu fi akka bulchiinsi naannoo Oromiyaa keessaa kutaan 11 na simatu lafa naa kennu yoo jedhu mootummaan eeyyama naa kenne ani immoo jala kana galchuudhaa qophiidha. Fakkeenyaaf asinii kaase walumaa galatti maal kan haasaa taasaa fida. Warri gargaartanus akkaawuntii abbichaa irratti malee hin gargaariina gurra qabaattan. Yoo namni na argu ta'e kottu wal galii nama 700 ilaalaa jira. Miskiinaa kenni jedhii birrii 50 ergina nyaadha. Haraa halaala nyaachuun kana. Namni rakkata. Inni rakkate qoy birrii kana irraa fayyadamee tan booddee bakka buusatu jedhu ergaa kutti. Namas maasiyaatti hin galchina. Rakkataa tokko fidee miti amma. Nagaafadhaa kokkee na qabaati.